Hello guys. Akami. Nagamiti. Agdam ramire funtana. Lalme. Boharti jechuun maali? Gammachuu jechuun maali? Bu'aan gammachuun ilma namaatiif qabu hoo maali? Jechuu irratti haasoina. Kun World Psychology Books kitaaba addunyaa kanaati. Kitaaba beekumsa addunyaa kanaati. Qarata himale dooman ta'in qaroominaan sitti odeessa malee doomina miti. Dhugaan sitti odeessa malee soba miti. Qulfii milkaa'inaatti sitti odeessa malee qulfii rakkinati miti. Wanni sitti odeessuuf ammas akkaatiin na dinqisiifattuuf osoo hin taane akka seenaan kiyya na dinqisiifatuuf bara jireenya kiyya keessatti hojjechuu waan irra jiraatuuf gaafan du'ellee seenaan akkana yaadatu dhaloonni kan nu yaadatuuf akkami jirtan arraan tanagaa qulfii bohartiiti waliin laalla qulfii bohartiiti waliin laalla. Bagaga ayyaana irreechaa kana geessan ayyaana irreechaa irratti ayyaana irreecha hoggaa jennugaa irreecha nuti amantiidhaaf osoo hin taane amantii islaamummaa qabna. Tashirkii takka illee hin qabne kan rabbii waahid ta'etti amannu jechuu keenya kan Muhammad Rasuul ta'etti amannu haqiiqaa quraana seeraa beera guutuu qabnu jechuu keenya. Akkasumattis ka kiristaanaattis akkasumatti amantii qaba. Ka Protestantittis akkasumatti amantii qaba, wangeela qaba, kitaaba qaba. Iida teenya iida rafaa iida soomanaa qabna. Walii galee irreecha amantiif osoo hin taane wanni dhaynuuf dirree walabaati, dirree bilisaati kan namuu yaada ofiitti dabarfatudha. Abbaan barbaades waaqa waaqaa jiru anis Allah jechaatiin oolee galachuu kiyya jirra. Ka Kristos ji'us Kristos jechaatu magala jechuu kiyya lakum diinukum waliya diin. Wanni walitti nu fidu kaayyoo Oromummaa eenyummaadha. Wanni biraatti kulla ni jiru. Isuma kana akkas jennee amanuu danda'u turre jiraata. Eenyummaa hin fakkaannu jechuudha. Of taanee jiraanna waan ta'eef. Isa kanaaf irreecha akkasitti hubachuu danda'u turre jiraata aadaadhaaf qabne jechuu keenya. Wawal nama mormisiisu miti. Eenyumtiin ummaas rabbitti ni sharrakaa yoo kajuute rabbii waan ofii muudan osoo hin taane waan namni kaayu waan takka Oromoon keessa takka Faranjiin keessa Hindiin keessa waan hin ta'iniif rabbitti eenyumtiin ni sharraka jiru sharrakuu hin danda'u jechuudha. Rabbi ka irruun qabne guutuudha. Guutuudha. Ati sharrakuu hin dandeessu waan ati buuftee abiyyi miti gaa'inni. Waa abiyyi wayii taa'eedha rabbi. Ati buuftee kan ati keessu akkasii miti. Rabbiin kan isin Oromoodhaas Faranjiidhaas hunduma keenya uumeedha addunyaa kana dachiisanii maleekas ka uume waan isin irra jajjabaa hunda. Amantuu ni fayyita. Amanuu baattu ni badda. Ooma lama isin. Kanuma akkasitti amanuu danda'u sirra jiraata. Waa takka hin fiddu jechuudha. Isa kana jechuun inni fidadhaa irreecha akka aadaatti fudhadhaa jechuu kiyya aadaadha. Lakum diinukum waliya diin jecha rabbiiti. Isa akka kanaati. Gaa wanneen isinitti haasa'u Psychology Books isiniin jee bohartiin maali? Waggaarraa kana keessatti mas irreecha kana keessatti mas osoo sanitti seenin dura ispoortii irra jirra. Ispoortii irra jirra gara istooriitiinis waa hedduu akkaataatti filmii dalaydan akkaataatti dannastan waa hedduu lafa kaayaatiin jira. Waa hedduu jechoota akkaataatti kalaqatan lafa kaayaatiin jira. Itti fayyadamuuf sammuu keeti. Dadhabina keetiif jabina keeti. Ashanyiitiin gosa kanatti leenjisa. Ati shanyiitan beekatti leenjiftu siitu beeka. Shamarranis ta'e dargaggoos ta'e shanyiitii bifuma kanaan leenjifadha.
isuma kana. Oromoo Oromiyaa keessaa osoo hin taane Oromoo addunyaa keessaa. Oromummaas yaa Oromoo bat yaa Oromoo bat naa jettu akkas ta'uun fedhu. Tawaa khaleetu Oromummaa siisan hojiidhaan addunyaa irratti argisiiftu. Ta xayyaara khaleetu. Ta filmii khaleetu. Akkasitti namana addunyaa quban qabdu ta durii walliftaa jaani. Amma gaa duuba gaa irreecha kanarratti Samiiraan rukutamuusiidha. Gochi Samiiraa irratti raawwatame, Samiiraa teenya irratti raawwatame, Ilmoosii irrattis hedduun gadda guddaatu natti dhaga'ama. Gadda hedduutu natti dhaga'ama. Gadda hedduutu natti dhaga'ama. Yeroo haa ta'u immoo manaas godhanii fi waan fedhallee yoo godhaniif eega lafaan si dhawan booda awwanti xiqqishootti nama quufuu miti beekte. Kanaaf gaddaa dhummaa waa tokko rakkoon qabu. Amma laali har'a ispoortii miilaatu goona. Miilli keenya kan nu bareedu. Dhaabbiin keenya sheeppiin keenya akkamitti akka bareedu. Zamana kana keessatti yoo qulqulluu taate malee, yoo bareedaa qaamaa qalbii taate malee, bareedaa yaadaa taate malee, dubartiis dhiiraas hin harkattu. Si jalan teessu, atis hin teessu. Jireenya proogiraamii hin qabne jiraatti. Irra guddaan keenya jireenya proogiraamii hin qabne jiraanna jechuudha keenya. Jireenya proogiraamii ta'e na hordofuudhaan wanni sitti haasa'u siyaasaa miti obboleessa kiyya. Siyaasaa jireenyaati. Buuks mirgaan sitti haasa'u. Akka addunyaatti sitti haasa'u. Kana haasa'uudhaan faranjiin mallaqa guddaa naa kennaa naaf. Afaan faranjiitiin piroomotiin godhaa biyya isaanii Oromummaa fi World Globalization System wallaaf dhaabuudhaaf wannummaan isin garsiisu hundi miidiyaadhaan faranjiin mallaqa guddaa naa kafalee ta'anaaf hojiin xiyya tanumaadha. Piroomotiin godha artistiidhaan aan fayyadamuu beekaa. Kadir laman deebi'uun aan fayyadamee jechuudha. Namni Kadir tuqe irra guddaan isaa summii hantuutaa nyaatee du'e. Waan imaan hin qabne qushaasha waba waan bikka hin qabne ittiin galabaa waan ta'eef. Namni ana Kadir rabbii tuqe rabbiirraayis hin bilisoon jannataas hin harkatu. Kadir tuuxeen du'in, Kadir tuuxeen jiraatin. Fixed dhugaadha. Fayyadamuu ni beeki. Kadir jechuun hiikni green jechuun Oromiyaa jechuudha. Akkana biyyallaa Muusaadha hin ta'in jechuu keessa amala akkasii qabdanii. Abshaala sammuutti miimoorii fuul ta'e. Akkas kana waan ta'eef gaa qulfiin milkaa'inaa maali? Waggarraa yeroo takka gammada namni keenya yookaan yeroo lama kanatu milkaa'ina isa dhorka. Gabrummaa keessa teessee sin ja'a. Gabrummaa keessa teessee gabrummaan yaadin uummata niyyaan gabrummaatti taata. Dhumarraa rakkiiloo jettee rakkiiloo keessa duuta. Saggaaramaan ta'in bulloo saggaarsisaa ta'e malee bulloon ta'in. Ati bulloodhaa miti. Oromoon bulloodhaa yaabbata malee bulloodhaa miti. Namatu fardaa yaabbata malee fardaa miti kana nama yaabbata. Yaabbatamaan ta'e yaabbataa ta'e jechuu kiyya. Gubbaa Oromoo keessa diina Oromoon ta'in. Gubbaan aadaa Oromoo keessi kuduraa rabbiin ta'in. Irra guddaan kijibuudhaa fi uummata Oromoo sobuun hallayyatti naqamee summii hantuutaa nyaatee du'e. Keessa gubbaa qulqulluu akka waboo ta'e. Qulfiin milkaa'inaa maali? Gammachuu waggarraa hoggaa huccuu bitatee gammada namni keenya faayidaadhaan. Gaafa sargiifa gammada yookaan jaartii isaatti hojii gammada. Jaalallee isaatti hojii gammada. Anganii naasawa akka malee naasawa emotional hoggaa naasawa emotional hin ta'a akka namni yaadu kana yaadu.
akka qullaa waan ta'eef oromummaa kiyya oromootti beeksisuus yaadu addunyatti beeksisuudhaatti nama nama. Kanaaf hin gaafa fakkeenyi gurguddaa amma Shaarukaan fa'aa isin agarsiisa. Shaarukaan barsiisaa keenya guddaadha. Kan hin beekamte hedduutti warreen waa hedduu istaayila hedduurraa baradheerraa moohini. Maayikil Jaaksan abbaa kiyyaa kan waa hedduurraa baradheedha. Ummata addunyaan kunis waa hedduurraa baradheedha. Ummata ajaa'ibsiisu Ali Birraa ummata ajaa'ibsiisu anis ummata ajaa'ibaati. Rabbiin artistoota ajaa'ibaa afur addunyaa keessaa uumerra tokko Maayikil Jaaksan tokko Ali Birraadha tokko Shaarukaan tokko ana. Ifa nugusummaa harkaa qabu ammaan addunyaa kanarratti maaliif yoo kan jettu taate hinaaftee jirta ni naaftaa siif hin galle jechuudha ni naaftaa maaliif oromoo mataatee oromootti hidhaaftaa moo kiyya kanatti hidhaaftaa hattuu waan taateef badawaa waan taateef yes sirrii dheettee akka faranjiitti sirrii jettee dhugoomsuu hin dandeessu olaantummaa nama keetiin feetu. By the way, nugusa illee ta'uu hin fedhu. Waan biraati illee ta'uu hin fedhu. Sumaaniin jiyaasoo keessatti hin siin jee malee an nama ta'uun naaf gayaadha. Walii galee. Obboleessa akkanaa qabaachuun it is okay. Obboleessa akkanaa qabaachuun keetu boonuu danda'u sirriidhaa ta'a. Obboleessa badawoo qaban shamarran illee obboleessa akkanaa qabaachuun keessan kawaa meeqan isin boonsu. Isin sabni Oromoo illee kakkanaa qabaachuun it is okay dha. Maraataa keenya malee fayyaan keessa waan isinii godhe nagarree waan ta'eef. Fayyaan keessan kunoo Taayyeefaadha Shimallis fa'a badawa akkaataa itti deemuu illee hin beekne. Warra isatti aman hunda kakkasaa. Kawan as hin beekne. Kawan dalagu hin beekne. Kan qaroomina uummatan dhaalchifne. Sammuu kan keessi doomsee addunyaa quban qaboota durii wallisaa. Bulloodha yaabbatama farda malee abbaa fardaatti miti. An Bakar Waaree yookaan nuti Bakar Waaree abbaa fardaatti malee farda miti bulloodha miti abbaa bullooti. Yaabbatamadha miti nuti yaabbataadha. Naasir Yuusuf namni jedhamtu. Naasir Yuusuf namni jedhamtu addunyaa kana waan hin beekneef jireenya waan hin qabneef sitti fakkaachuu danda'a. Kun mul'ata kiyya. Waliif gallaa miti beekumsi isin biratti gosa isaa waan ta'eef Rasuulli Rabbiitti soggaa beekumsa qara'u maraataa isinitti fakkaachaa turen. Kanatu wallaalummaatti isin hambisee gabrummaadhaaf isin saaxile. Jechuudhaan siidhama jecha jetteef. Kanaaf dhaggeeffadhu. Oromoo yoo taate diqaalaan ta'in nuti Oromoo diqaalaadha miti. Isin garsiisutti jira waan ta'eef this is my style kiyya. Style keenya akkamitti guddannee nuti harargeessan keessa teenyee akka faranjiitti guddannee ilmaan bilisummaadhaan guddatteedha. Walii gallee jiruu duubaatti hin guddannee jiruu qananitti guddannee. Ifaan ifa haasawaa dubartiin teenyas dhiirti teenyas akkasii guddannee akka Oromoon biraatti guddatee fi nuti garagaraa. Nuti uummata jaalalaati uummata beekumsaan guddateedha. Uummata karooraan guddisanidha. Kanaaf beekumsi keenya isin biratti maraatu ta'uu danda'a. Duwwaa sababa keessanitti gabroomne malee nuti silaa uummata gartee bara 62 kubbaa Giriikii hojii taphatee Afrikaa waancaa fudhateedha. Akkasitti beeki garbage eenyumti nu harargee irraa barata mala harargee barsiisee hin beeku. Akka seeraaf heera Oromootti. Dayyus. Namoota akkasii eenyumtinuu nama mul'ata keessa laal takkittiin isinii himu laal qeyroo fi qarreen argeedha. Oromummaa keessatti oromummaa teessa yoo mirkansine eenyummaa mirkansina. Dhiira teessaniif yoo kabajaan qaban eenyummaa dhiira isaaniitiif kabajaan qabaatina. Dhugaan jiru isa kana. Eenyummaa ofirratti moosisna. Dhugaan jirti isa kana. Oromummaa teessa yoo dhugoomse
Olaantummaa teessanitti yoo amane olaantummaa isaatti amana. Hin amanne taanaan isan jalan fiigina. Akkoo haadha isaaniitti baay'imanii. Nuti harkaa qabu waan ta'eef. Eenyumaa hoo ta'e. Ifan sitti haasa. Dhiira teessan shamarran keessaniin kabajjan taanaan olaantummaa teessanii fi seenaa teessan lafan kaayan taanaan akkoo haadha isaaniitti baay'imanii oromummaa isaanii allayyaa ga'ee batanii. Isuma kana. Of danda'e jechuu kiyya. Dhugaatti himi. Seenaa keessatti himi. Dhiirummaa ta'etti himi. Oromummaa wal kabajuudhaaf wal danda'uudha malee walirra deemuudha miti. Nuti hoggansa keenya yoo kabaju baatan hoggansa eenyumaatu kabaju. Nuti yaabbattoota malee yaabbatamaadha miti. Badawni waan takka hin kalaqin Oromoodhaaf waan takka hin godhin nu wajji yeroo dhuftee tokko ta'uu dandeessuu qabdu. Badawu waan taateef badawummaa sirraa dhiina waan ta'eef badawummaa sirraa dhiqaa baane bara meeqa jala deemnee barsiisaa baane irraa dhiqaa jirra jechuu keenya coggaarraa fi isaan hin qulqullaa'an. Garaachaa fi isaan dhiqaa oolan hin qulqullaa'an. Warra Oromoo halla ijatti naqe. Nuti Oromoo 4 kiilootti hin galchine obboleessa keessa galma abbaa gadaatti barbaadaa jirra. Sheemmaan sittiin himaa seensifiin saffara isin saffarra jechuu keenya. Kan dhiira akkasii sitti fakkaatin. Just hararge yookaan sin jee hargummaa sanatti yookaan amantu taate. Hararge yookaan sin jee amanuu kan hararge yookaan sin jee Oromummaa ta'utti amanuu qabda. Hararge jechuun jimma ta'utti amanuu qabda. Yoo akkasii achi naaffa qabda. Hararge jechuun saniin feetu waan taateef ilma haadha raawwati. Ilma zinaati. Diqaalaa waan taateef nutti naaftee jechuudha. Itti naaftee jechuudha. Wata kan ta'e bocola tokkottiin himuufi jira. Kanaaf sirriitti himaaf. Kamaneedhaa keessa jirus walqixatti yaamu, kan bosona jirus walqixatti yaamu, kan qabsoo godhus walqixatti yaamu, Oromummaas walqixa, wanni hundi walqixa. Walii gallaa. Nuti isin qallaa isin nuu qaraa hoggaa isiniin jaan didi galaa. Take and give one ta'eef. Miidiyaadhaanis walqixxummaa. Walqixxummaanis miidiyaa. Walqixxummaa waan hunda keessatti walqixxummaa. Hanga walqixxummaa keessa waan isin keessa hin jirre takka illee hin fudhatinaaf. Eenyumaafu akka Itoophiyaattis hin fudhatinaaf. Eenyumti nu guutuu keetitti ni murti jira. Kanaaf ispoortii godhi. Sirrumatti ni isinii hima. Sirruma waan dhugaa jiruun si hima. Si wajjin bar dhugaa si himneetumaan tokko ta'a malee anfa fakkeessuuf jinni jaankaan beeku. Waan akkana godhuu hin danda'u. Eenyumti nu fakkeessaaf jinni jaankaan beeku. Fakkeessaaf jinni jaankaan beeku. Dhugaa jirtuun si hima. Nama dhuunfaa tokko yaamee hargee uummata akkamitti yaamin naan jette akkamitti gandummaa ta'uu danda'a uummata Oromooti. Nama dhuunfaa tokko yaamutti hin jiraa miti. Walii gallee miti. Akkas ta'uu danda'u turre jiraata. Akkas ta'u ni dhukkubsa. Irra caalaan namaa ni argaan. Harargee kana hoggaa ja'an ni dhukkubsa. Akka malee dhukkubsatan. Hinaffa qaban. Oromoon Oromootti hin naafu dhukkuba haasidummaatu Oromoo mancaasee fide. Hamma haasidummaan dhiisinitti Harargee hangaan siin jiruun gammadinitti. Arsii hoggaan siin jiruun hangaan gammadinitti. Jimma hoggaan siin jiruun hangaan gammadinitti. Wallagga hoggaan siin jiruun hangaan gammadinitti. Iftaawwan gan beekinitti hinaaffaa walitti qabdaa haasida. Jechaan siin joo dhaggeeffadhu. Habbaa takka qabxii takka hin dogoggoru. Qabxii takka kan ati wallaalaa nu beektu Kadiir guddaan akkamitti kan ati jazbaa nu beektu. Jazbaa. Quraana qaraateen beektu. Sheekaan sheeka sirrii hin taane. Qeensiidhaan qeessa sirrii hin taane. Duriyyeedhaan duriyyee sirrii hin taane. Gaa'een keetii. Waan kana waan sani akka kana akka sani nama ngalu mata shir nama godha. Profesor sirriin taane
Doktora sirriin taane. Mee doktora waan sin jee mee doktorummaa keetiin Oromootamu yaalte. Profesorummaa keetiin maal daleeti? Barsiisadhaan barsiisa sirriin taane. Maal barsiiftonni barsiifte gabrummaadha. Injiinarummaa keetiin kaartaa pilaan Oromiyaadhaa kam tolche? Ciccirtee diinaa kennite. Walii gallaa. Warri keenya kan bilisiginnaa deemaa kataayyee keessan bira. Kun bara biyya kun kan Ingilizii malee keessanii miti. Kun kan Oromootiin Oromoo biyya Ingilizii kun. Oromoo keessanii miti Oromoo keessan bira dhaqi. Kun kan Ingilizii. Deem. Waliin fakkaanne. Deem. Siif hin galle deem bara. Kottu. Nu keessatti makame. Nuti faaraa hojii isaa hin qabnu. Ijoolleen teenyaas akkasuma. Nuti qayroo teenya bifa kanaan leenjifna. Ofitti amantummaadhaan diddaa gootu si dha'u. Tanuma qofa leenjifna. Jecha tokko akka jalan deebifne. Shamarran keenyaas fuula kan keessa zeeta akkasii naqan kana barsiifna. Eenyumaa ta'e. Akkitti guddannis bakana. Dawoo warsaa biti kanaaf haasidummaa walitti dhiisaa jechuu kiyya. Harargee hoggansi hin jee yes harargee jee Oromoodhaa miti ati hin naafi. Ni beekan yes ni beekan eenyu caala bee Oromoo caala hunda isantu beeka ni beekan qaroomina qaban zasfaa bakka dhugaadha. Kan seenaan raggaasisee dha yuuniskoo deem dubbisi. Waa kun uummata Poorchugaal lolee. Sammuun isaa guddaadha. Sammuun kun akka Oromooti. Ka Oromooti kaa. Kanaaf takkitti immoo ispoortiif halaali. Isin barsiifne sirriitti. Gubadhu gaa. Gubadhu. Haasida. Hangaan haasidummaa si keessaa cuunfee akkasumii buufatti baafnutti abadan. Abadan weemii hin ta'u akkasumalee. Haasidummaa dhiisuu qaban. Hoggaan arsii jechuu qabdu Oromoon kutaa 11. Hinaafuu hin qabdu. Gandummaa jechi jiru kun hinaaffarraa ka dhufedha. Harargeen kwaalitii isii akka kwaalitiitti baasuudha qabdi. Walitti duubaan hin jiru addunyaan kun proogiraamiingiidha. These books kitaabatti amannaa. Kitaaba Taayyee dhiisi. Daani'el Kibret dhiisi. Fuck. Shit. Ha? Walii gallaa. Waan hedduu waan hin hargee yoon jee waan hedduudhaan. Waan taarikan waan itti qabuuf. Eenyumti kee. Laal. Gandummaarraa arsii yookaan gandummaarraa ka dhufedha. Arsiin obboleessa argite miti. Yes, jechu qabda. Ka wallaggi akkasii jimma akkasii maaltu haasidummaa fide. Kanaatu bilisummaa isin dhooru haasida rabbiin hin milkeessu. Dhukkuba haasidaa qacollatti qabdan. Hojii akka gandaatii walii kennitan. Nyaata akka gandaatii wajji nyaatan. Akka gandaatii wal beeksiftan. Akka gandaatii wal dhageessan. Kun hundi haasidummaa dhaba badhiftan. Akkana bara. Dhugaa walii himnee waliin jiraanna. An dhugaa dubbachuuf eenyumaa wayyaman gaafadhu. Barbaaddu na jibbita, barbaaddu na jaalatta malee. Takka dhugaa dubbadhee namni jibbee hin beeku. Ana wannin ittiin jaalatamu isa kana siif jecha miti kan hin dubbadhu. Dhugaa jirtu lafa kaaya, dhugaan kan Rabbiiti. Ka Oromooti miti. Ka Faranjeeti miti, ka Arabaati miti. Addunyaan kun hundi anaaf obboleeyyan kiyya. Walaas Faranjii ta'e. Soomaalee ta'e. Yoo ati Oromoon na amanuu baattee diinni na amane diina kiyya affeera kiyya.
Kanaaf akkasitti amanaa dhugaa biraatti himanama. Feesbuukaan yoo sheer isin godhanii yoo isaan sheer isin godhan malee isinis sheer hin godhinaa. Waan fedhe yaa fidu. Eenyumaa jalan fiigin of ta'e jiraadhu. Eenyumti nu akka kwaalitii akka kutaa keetitti kwaalitii fidi. Jimmaas kwaalitii qabdu. Wallagginis kwaalitii qabdu. Harargeenis kwaalitii qabdu. Addunyaatti dhiyeessi. Namni yaabbatin atis nama yaabbatin. Akkasitti amanna. Ooyee. Angani naasawa. Emotional hoggaan asee. Asidummaa dhukkuba asidummaatiin keessaa dhawutti jira. Arraan tana xiqqoo as jiimiin jiramee asidummaan keessaa baasaa jira. Maaliif? Kanatu waliin isaan fixa. Saayikoloojinaan isaan barsiisa. Isaaniif hin galu namoota natti dhiyaatan malee namoota baratan malee nama hubachuu dura kisa uummanni kun dadhabaa ta'uu isaanii kanaan hin beekaa. Ammallee hashar daawun keessa taa'ee daawun ja'a. Ummata daawun keessa taa'ee daawun ta'u. Oversteer ta'e gubbaa ta'eeti. Oversteer jump over the lazy dog godhi. Daawun keessa teesse daawun hin jiin. Boolla keessa taa'ee namni boolla hin jiru waan ta'eef hiikni isaa kanuma. Gubbaa ba'e. Nama mootummaa biraa bakka buusuuf ammas Mario jechaan oolin. Addunyaa quban qabdu tadurii waliif taja'a. Mootummaa kee dhaabuudhaaf meeqa Oromootti maal gaddaaf deewan siinjee waa takka hin qabdu mana ispoortiitu hin qabdu. Waan biraa dhiisi. Kun kutaa kiyya ka ispoortiiti. Ani si garsiisaa jiru. Daans kun ka daansiiti. Laal. Daansis godhi taphadhu. Daansi istuudiyoodha. Kun daansiidha. Daansiiti. Daansi. Asitti daansi taphatta kunoo. Daansi. Daawwitiidha asitti filaalaa taphatta jechuu kiyya. Asitti filaalaa taphatta jetta. Akkana jetta jechuu kiyya. Jetta. Akkana daansii taphatta jechuu kiyya. Eegasii fiilmii dalaydee jechuu kiyya. Batu jechaan oolte jechuu kiyya.